Fi efaanii wal lolanii jedhu dhugaamoo sob naaf hin galle hordoftoota kiyya qaalii kaleessaa viidiyoonii yuutuubii dhumarratti karaa efaa gallakkifamee turedhaan immoo jechuudha namnamma kanaa yeroo isaan viidiyoo dhaggeeffatanii akkamittidhaan waa waraabee gadi dhiisuu dide ani soba fudhadhe sinoo maal jettanii fudhattanii innis immoo rootaanii ani barbaade miti abraamedhaanii akkasuma illee bakka hojiidhuma sumani na godhuratti taasisuuf ani jetteedhaan ani namanne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa sinan jaaladha sinan kabajaa subscribe like na gochuudhaan immoo na jabeessaa sinin jechuu jaaladha akkam omaan jedhu miti omaan jedhu ani akkuma filamte jaarra didame tokko kara keessa jabaadhu ati gaariidha ati bareedduudha ati qonjoodha kan jedhu waan hin jirre ofuma kiyyaafin of adannaqa sinin jechuu barbaade jechuudha. Bakka jirtanitti immoo nagaan siniidhaaf habayyatu eno aga dafiin dudubbadha maleessaayi innaa sada biraanis immoo akkasuma amaanuu fi kaaleef jechuudha kaleessa dhufaniitu jiru. Amaanuuni deeggaraa ermeellaatidha ermeellaan olmaa ooltee fiidoo jirti garuu haa ta'u malee immoo ruuttaadhaan jechuudha akkasittidhaan itti haasa'uuf mirga guutuu hin qabu jechuudha. Maaliif ermeellaa yoo jaalate ermeellaa faana yoo ta'e ermeellaan jajjabeessuu ermeellaanii haadha boruu miti jechuuni akkasumas illee akkamittiin akka ishii jireenya ishii wajjin yookiin immoo Abrahaamii wajjin deemtu gorsuu qaba malee intala kanadhaan akkas jechuun qabu ture. Kanaafiyyuuti maal jechuu barbaadeeni isumarrayyuu rakkoon uumamuu danda'a jechuudha isumattiyyuu jechuudha. Sababni isaayyuuti intala namaatiin akkas jechuu hin danda'u dhiisisuu ni dandeessa jechuudha roottaan isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Isa kanadha akkasumallee hordoftoonni ishii deeggartoonni ishii baay'een haaraniitu ni jiru jechuudha. Roottaanii bakka nu keessa oolmaa hin qabdu nu keessa hin jirtu akka dubartii tokkotti of eeggachuudha akkasumas immoo Abrahaamii hin ta'uuf ishiidhaaf hin taane mucaa ishiitii fi of ishiitidhaaf of kunuunsuu of eeguu qabdi. Kanaafiyyuuti ishiin garuu xiiqii akkas ishii godha osuma Abrahaam hin jaalattuullee xiiqii akkas ishii godha bakka xiiqiidha maleessaayi umaatti deebitee jiraachuudhaaf miti jireenyis akkamiis immoo waliidhaan jiraatu dubartiidha ishiin qinuudha jabduudha cimtuudha dhiirri kamiyyuu kan barbaadudha kan jechaatoo jiran jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha abbaan ormaa hormaadha keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessaa dhalabaatanii jechuudha gara abbaa ormaa dhaquu jechuun baay'ee tokkoon ulfaata unkaan isatti himtee kunillee kan roottaallee adda babayii kan jirudha rakkoo qabaachuu dhabuu danda'a. Haa ta'u malee abbaan ormaa hormuun gaafate nyaattu sin jaalatu gaafate uffattu sin jaalatu gaafate dhugdu sin jaalatu jechuudha. Kanaafiyyuu isheenis yookiin mucuma kanaa jetteetiyyuu haala kanadhaan aarsaa kaffaluu dandeessi yookiin immoo dhugumayyuu xiiqiiniyyuu akkas ishii godhee hanga kanaatti ishii deemsisuu danda'a. Isa kana ishumatu beeka jechuudha. Haa ta'u malee garuu immoo dubartii kana faana hanga kanaatti dhaabbattee raggaxamuu yookiin immoo dubbachuun ishiin barbaachisu ture. Maaliif ishiin kabajamtuu gaa'ila seeraan kan dhaabbatte bakka seera amma ta'etti jechuudha jaalattuyyuu ofishiitiif gaafattuyyuu bakka gaa'ila sirrii keessa turte asitti baatee filatamuu jechuun dhugaa dubbachuuf sirrii miti jechuudha. Filatamuu hin qabdu turte sinii gala miti filannoo kan jedhamu keessa ruuttaan galuudhuma hin qabdu dhiisuu qabdi maleessaa inni dammoo of dandeessuudha. Akka barbaaddetti waan barbaadde hojjechuu dandeessi namni ishii jaalata sabni ishii jaalata har'a garuu kanii dhiqamaa jiru kana baaramaa jiru ishiidha jechuudha. Innaa akkasumas immoo egaa viidiyoo gadi gallakkifame keessatti maatiin koo abaaramaa jiru ani abaaramaan jira mucaan koo gadi gombifamee irratti sirbamaadha kan jiru kanaaf iyyuuti kana hol deemuu hin danda'u kan ishiin efaanillee jette jedhan akkas jedhan ani viidiyoo hin argine akkas jedhanii viidiyoon sun immoo hin dallatame akkamittiin akkas nagoota ani dhugaadhaan se'e ananga kanaatti kanis wajjin hin deeme obboleessa kooratti kanarratti
hojjechiistee akkamittiin akkas gochuu dandeessaa jedheetu akkasittiidhaan wanni mee jechuudha. Sabuma kana keessattuu jechuudha. Saba yuutuubii isa saba tiktookii sekendii tokko illee ta'e kutanii poostii godhu malee akkattiidhaan inni isaanii jechuudha. Inni kunani dhugaadha jedhee hin fudhadhu warruma ruutaa dhadheessanidha jedhee hin fudhadha jechuudha. Na baazawee jechuudha. Dhiira ture kan haasawaa ture dubartii nannaasoftu jedhee kan dhaggeeffachaa ture dubartii dhiira ture jechuudha. Isirratti gallakkisan jennaan ifaa yuutuubii irratti gallakkisanii achi booddee dallatanii kan jedhanii akkuma gaafa Abeel amma fakkeenyaaf Abeel gadi gallakkisee nuti dhageenye irraayyuu viidiyoo hojjennee achi booddee atattamaadhaan dallatanii jechuudha. Isa kanaafiyyuu maal akka ta'e egaa wanti beekame hin jiru. Sanas haa ta'u kana jechuudha. Amaanuunis immoo haala kanadhaan haasa'uun matumayyuu barbaachisaa miti jechuudha. Kanatti dubbachuuni abbaa manaa isheetidha. Samana isaa tarsaastu waan barbaaddes agootu. Isa kana Abrahaamumaa fi Ruutaadhaaf bakka dhiise jechuun barbaada. Maatiinis immoo Hermeellaa faana kan isaan gammadaniitu gammachuu keessa jiranii malee Ruutaa faana mitiidha kanii innillee jedheetu jiru jechuudha. Gaashiyyeen gatii baay'ee baasaniiru Ruutaa faana akka Abrahaam ta'uudhaafi barbaanni isaanii illee sanumadha jechuudha. Silchitti kan jedhe buziyyeedha. Buziyyeenis immoo hegaayii yeroo darbee si nyaachuufidha. Nyaachuu fokkoo jettee kan ishiin dubbatte irratti nama baay'ee lolchiisee jira. Akkamittiin akkasitti ishiin okkoo Ruutaafiyyuu osoo hin taane Hermeellaadhaafiyyuu of hin eegne. Hermeellaani maaliyyuu haa ta'u maal fuuteeti nama kana akka inni tiriitii ta'uudhaafi fuutee geessiteetti. Fuutees bashannansiisteetti. Ishiidhaaf illee of hin eegganne dubbii ishii qoxxobachuu qabdi. Wanti haasahamu wanti jedhamu hundumti isaayyuu of eeggannoodhaani in taa'a viidiyooni. Boru dhaloonni kun ilaaluu danda'u. Dhaloonni kun immoo maaltu dhufa boru namni walitti dhalateera idda walirraa qaba. Madayyaan kiyya kanarratti bilbilteetu jechuudha. Kan adda isateetu jiru isa kanadha. Kaleebis immoo Hermeellaanis sinis jireenya Abrahaam keessaa bahaati. Maatii isaatiif obbolootaa fi gadi dhiisaa. Gaashiyyeen immoo dhufee fudhateetu gara hikkiminaas yookiin immoo gara tsabalaas geessuu ni danda'a jennaan. Yoo gaashiyyeen dhufee fudhachuu baateera ta'e gara Hermeellaatti akka inni deebi'u jennaan. Maal jechuudha akkamittiin gara Hermeellaatti deebi'uu danda'a jedhee jechuudha. Simmeetii isaanii qofa dhalachan isaaniiyyuu kan ibsanii. Ati immoo Ruutaadhaan wanta jaalattuu fi waa'ee Ruutaa yookiin immoo dabaroota dhaga'uu hin barbaaddu. Isa kana naan galchu garuu immoo akkas ta'uu hin qabdu. Obboloonni achitti argamanii jiru turanii yoo isaan deefii fi buziyyeenuu jiru turanii hanga kanaatti homaa hin barbaachisu tureeyyuu jedhee jechuudha. Gaa'ii dubbii dubbatee too jira jechuudha. Gaa kaleessa gaa hin dhufne ani hin agarree isa akkasumas illee ifaaf Ruutaa waliin jedhanis hin dhageenyes hin argines ani jechuudha. Ani dhugumaan yoo dhuma irratti hojjatte ani dura yoo jedheera yoo irratti hojjatte yoo haariidhaa fi akkasumas illee ishiidhaaf iddoo dhabame cikichiki ilaalame gaafa isaanii waggaa dabarsame edda Hermeellaan dhufte waggaan darbee jechuudha. Kana beektu miti akka waggaan darbe sababni isaayyuu immoo unqutaata ishee irratti argitaniitu akka isaan diggisanii Ruutaa dursanii nyaatanii wal lolanii jechuudha. Unqutaata hin ji'a meeqa tafe ji'a lama tafe jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa darban edda lolli kun uumame edda viidiyoon nagaa edda waanuma gaarii hojjetanii waggaa dabarsaniitti gara waggaa lammaffaattiyyuu kan isaaniyyuu deemaatoo jiranii jechuudha. Kuni maraatummaa jedhama karaa biraatiidhaani. Diraamaadha jetteetoo jirti jedhaniitoo jiru jechuudha. Gaa'ii maaltu akka ta'uu fi dhugaa ta'uu soba ta'uu wanti beeknu tokkollee hin jiraatu. Inni kaan immoo Abrahaam nagaadhaa kaameraan alatti hin nyaata hin dhuga jechaadha kan jechaatoo jiranii. Abrahaam hin nyaatu hin dhuguu hin jenne garuu hin dubbatudha kan jedhanii. Akkasumas immoo yeroo darbe keessatti amma ta'e wayii nagaa ture. Sabiraanis immoo dubbachuu ni barbaada garuu hin sodaata. Maal akka inni sodaatus nuuf hin galle jechuudha.
Kanaaf nuti amma hunduma caalayyuu jaalala jaritti yookiin immoo wallola jaritti osoo hin taane nagaa Abiraam kan barbaannu jechuudha. Walitti gaggaarrifattee achi booddee immoo wallolaadha jechaadha kan wal tuttuqaasa turanii yeroo baay'ee dubartoonni gaafa roottaan itti buute yookiin immoo kabaltee hin baqatu turanii roottaan jechuudha. Ermeellaan garuu sana miti jechuudha. Gittir jettee dhaabbatte akkasittidhaan ishiin immoo bubbutaa turte jechuudha. Isa biraanis immoo tiktookii ishee irratti jecha wayii gallakkisteetti jedhanii jira afaan Amaariffaan dubbisuu hin danda'u. Garuu immoo isa dhufuufis ani isa darbeefis an nama oolmaa dagatu miti imaana nama nyaatu miti amma danda'amaa ta'etti dhaabbadhee agarsiisuun barbaada jetteetoo simbira wajjiniidhaan yookiin immoo bullaallama maalidha bicha gallakkisteetoo jirtedha itoo jiru ani dhagarre oduun dhagaye jechuudha. Oduun dhagaye hundayyuu lammii koo isinitti himaa jechuudha. Homaa warri jaallattanis warri Abiraamin akka Abiraamidhaan baay'ee sin jaallattanii baay'ee sin kabajanii iddoo guddaa sin qabdaniif jechuudha. Sirriitti nan beeka. Isa kanaafiyyuu namoonni illee wajjin haasofnu illee ni jira keessan jechuudha. Fayyina Abiraam qofa si yaaddessee kolfasaa sana hawwitanii taphasaa sana hawwitanii nagaa gaafachuusaa sana hawwitanii akka haadhoo keessanitti kan yaaddanii fi dhugaa dubbachuuf baay'een keessan ni jirtu sin argeetu jira jechuudha. Kanaaf dhugaadha namni immoo gaarii walii yaaduun barbaachisaadha. Akkasumallee ruutaan illee hojii ishii jiraattee ishiidhaaf wayyaa namni kun akkanatti akka barbaade waggaa tokko osoo waliif iddoon qabaatiin osoo waliif hin gaddiin osoo waliif hin azzaniin osoo Abiraam azzaniiraaf ta'eera ta'e osoo ruutanis azzanteettiif Abiraamiif ta'e jechuudha. Yeroo ulfa ishiitti sana ture jechuudha. Ulfa jechuun dubartiin garaa keessatti yookiin immoo nama biraa baachuu jechuun baay'ee ulfaata ture baay'ee jechuudha. Wanta baay'eetu jira. Yeroo waaqayyo waan hundumaa qallacheetu dubartii gargaarsa jedhamu malee yeroo ulfaa suni waan baay'ee yaaddoo baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Yoo arguullee baannee isa kanaaf waaqayyumti ishee gargaaru jechuun barbaadaani isaas illee isaa gargaaruuf jireenyuma ta'e isaaf haalaatu dhugaa dubbachuudhaaf abbaa akkasii keessaa bahanii maatii akkasii keessaa bahanii jireenyi namaa akkasittidhaan cabirarri jedhu ani hin beeku jechuudha. Namnis waa'ee isaanii haasaa baddaa gammoojjii waa'ee dhumaruuttaaf Abiraamin haasaa borus immoo nagaa bu'aadha dhugaa dubbachuudhaaf yaadu akka kiyyaatti sinan jaaladha lammii koo sinan kabaja iddoo guddaan sinii qaba argitanii akkattan lakku viidiyoodhaan hojjechuu baay'een barbaada garuu sinin jedha sinan jaaladha. Na jabeessaa na guddisaa sinin jechuu barbaada. Na guddisaa akkuma lammii biraa jala deemtanii guddistan anaan illee na guddisaa aarsaa kaffalaa jira waayee fi fagoorraa fayyadama sinin jedheera sababa erfoonii kanaaf viidiyoo hojjedha. Kanaaf iyyuu immoo lammii keessan hojjechuuf tattaafatu sin kadhachuuf osoo hin taane hojjechuuf tattaafatu kamiyyuu jabeessaa hojjedhaa yaala wanta tokko wanta asii yaaltan boruudhaan akka salphaatti itti galtanii hojjechuu dandeessu waan ta'eef sinillee sinin jedha. Sinan jaaladha iddoo guddaa sinii qaba. Shalom.